Torbaan sosochii faalama hir'isuu Itiyoo Green Mobility qopheessummaa Ministeera Geejjibaa fi Loojistikiin guyyoota 5 kan turu agarsiisni egzibiishinii fi mariin paanaalii gaggeeffamaa jira. Har'a guyyaa sadaffaa isaan marii paanaalii qaamolee dhimmi ilaaluu aangawoota mootummaa olaanoo bakka bu'oota dhaabbilee dhuunfaa fi abbootii qabeenyaa damee kanarratti bobba'an waliin taasisaa ture. Marii kanarratti yaada AMN Pilaasiif kan kennan deetaan Ministeera Geejjibaa fi Loojistiksii Dheengee Boruu akka jedhanitti biyyi keenya faalama qilleensaa hir'isuu qofa osoo hin taane gabaa kaarbanii keessatti hirmaachuus qabdi. Geejjibaan maddeen anniisaa qabnutti ogummaan fayyadamuun tajaajila saffisaa fi si'ataa kennuuf Ministeerri Geejjibaa hojjetaa jiraachuu obbo Dheengeen ibsaniiru. Konkolaataa elektirikaan madda anniisaa elektirikaatiin hojjetaman galchuu qofa osoo hin ta'in baasii achirraa doolarra baasaa tursuun hir'isu qofa osoo hin ta'in akkamiin waan hir'istu sun ammoo gara gabayaatti jira carbon trading jedhama fakkeenyaaf waan faalama jijjiirama qilleensaa toonii meeqaan carbon dioxide kiiloogiraamii meeqa hir'iste sun maallaqatti jijjiiramee tilmaamamee Itoophiyaaf kaffalamuu qaba. Dameen geejjibaa akka addunyaatti dhibbeentaa 25 faalama qilleensaa keessatti gumaacha kan taasisu ta'us akka biyya keenyaatti kana hambisuun qabeenya uumamaan qabnutti dhimma baanee dinagdee biyyaaf akka gumaachuu taasisaa jirra jedhan obbo Dheengeen. Gaazii uumamaa fi humna ibsaa qabnu fayyadamne konkolaattota humna anniisaa aara'aadhaan socho'an baay'inaan horachuun baasii boba'aa alaa galuu irratti baasaa turre hambisuu ni dandeenya jedhaniiru. Nu maallaqa hin qabneen boba'aa alaa bitaa turre amma ta'e tokko boba'aa alaa binni sun madda anniisaa elektirikaa fayyadamuun bakka buusaa jirra. Boba'aa ammoo hafee alaa binni sun yoo gaazii uumama kanaan bakka buusne waan baasii agas ga'u sun itti baasutu sun hin hafaa jechuudha. Kanaaf gama konkolaattota manaa, konkolaattota xixiqqaa, motorsaayikilii fi saayikilii dabalatee waan madda anniisaatiin hojjetu. Baajaajii miil sadee kan dabalatee konkolaattota xixiqqaa hanga waan gabaa addunyaa keessa elektirikiin hojjetamuu danda'u hundaa kan elektirikii akka biyya keessa galu goona. Qorattoonni idil addunyaa fi biyya keessaa bu'aa qorannoo isaanii waltajjii marii paanaalii kanarratti dhiyeessaniiru. Waraqaa qorannoo dhiyaatan keessaa kan Piroofeesar Abdul Kamdaar qorataa Afrikaa kibbaarraa dhufanii konkolaattota fe'umsaa elektirikii fayyadaman koriidarii Itiyoo Jibuutii irratti akka hojjetaniif haalota dandeessisanii fi udhaawwan jiran kan kaasuu fi furmaata kana keekuudha. I think the ministry took a really bold decision. Ministeerichi konkolaataa fe'umsaa boba'aa fayyadamu dhorkuun isaa murtee jabaa fudhate jedheen yaadam. Akkuma kana egereen maal akka ta'u sirriitti hubataniiru jedheen fudhadham. Egereen keenya kan fe'umsa faalamaa hir'isuu fi elektirikiitti fayyadamuuti. Isin hidha haaromsa guddichaa qabdum. Kun ammoo eebba guddaa biyya keessaniif kennamedha. Karaa tokkichi eebba kanatti dhimma baatan ammoo ogummaatti fayyadamuudhaani akkasumas konkolaataa fe'umsaa elektirika fayyadamutti dhimma bahuun anniisaa elektirikaa gara dinagdee industirii keessaniitti fiduu qabdu. ይህንን የትራንስፖርት ሴክተር አዘመንክ ማለት ደሜ geejjibaa kana ammayyoomsite jechuun faalama karbanii konkolaattota boba'aa gaazii fosilii fayyadaman irraa dhufan hamburte jechuu tokko kana kalammataa ammoo asuma naannoo kanatti dhufuu ka danda'u jijjiirama haala qilleensaa ka yeroo hamburuu dandeetta. Sadaffaa ammoo kan fayyaatiin illee faayidaa dabalataa fidee dhufa. Marii paanaalii garee lamatti qoodamee gaggeeffamaa tureen hirmaattonni yaada qeeqa sodaa fi furmaata wantoota jedhan kaasaniiru. Kaayyoon sagantichaa faalama qilleensaa hir'isuuf fayyadama konkolaataa elektirikii irratti hubannoo damee kanarratti abbootiin qabeenyaa akka invest godhan jajjabeessuu fi gama teekinooloojiin walitti hidhamiinsa uumuu akka ta'e Ministeera Geejjibaa fi Loojistiksii Dr. Alamuu Simee baniinsa sagantichaa gaafa muddee 18 bara 2018 gaggeeffame irratti dubbachuun isaanii ni yaadatama.